Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarra fuunee kabajamtoota daawwattoota Ashaa Inda Kadiirtuu akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin daawwattoota kiyyaa ardeebii dhufee jira. Akkuma argitan kana meeshaa obboleetti teenna qabadhee dhufee jira jechuudha. Daawwattoota kenna hagaruma viidiyoo kiyyaan wajjin turuudhaan sheer laayik subskiraayib gochuun raawwatan isiniin jedha. Meeshaa obboleetti teenna Jamiilaa hagarumaatti ilaaluudhaan warri bitachuu barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 977 69 65 jechuudha. Ni WhatsApp Telegiraamii qabna. Karaa WhatsApptiin kottaa namoonni meeshaa barbaadan isiniin jedha. Warri hin qabne immoo ijoollee yoo dhuftan gara WhatsApp isin finna lakkoofsa keessan seef goone jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaata viidiyoon kiyya gaarraa haga dhumaan wajjin turuudhaan viidiyoo laayikii gochuun irraanfatina. Meeshaa obboleetti immoo as keessa ilaaltanii wanni jaalattan yoo jiraate dhuftanii karaa WhatsApptiin na jechuu dandeettan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Amma kallattii waan tokko isaatiin meeshaa gatii isaa isinitti hima daawwattoota keenya hagaruma viidiyoo kiyyaan wajjin tura. Tokko farratti akkuma argitan kana soofaa qabdi. Soofaa kana isin agarsiisaa ture. Soofaan kun abbaa teessoo nama torbaa akka qabatu jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma argitan kana beebi tiraasii qaba, lafarraa ol kaffitaa qaba jechuudha. Akkuma ajajasiitiin hojjetamee fi jira jechuudha daawwattoota keenya. Soofaa kana yoo barbaadan warra xarapheezaa hojii barbaadanii fi garuu namni xarapheezaa hojii barbaadne baay'ee hin jiru. Nama tokko xarapheezaa irraa dhiisee jiru jira. Hundumaafuu xarapheezaa hojii yoo ta'e qarshii 80,000 yoo xarapheezaa malee ta'e garuu 75,000. Akkasiin jedha daawwattoota keenya. Akkuma argitan kana dolaafni kun immoo mastaawatiin ittiin galle maaliif mastaawatiin kun ni caba dhumarratti taagalu jennee kun achi keessa jira. Yeroo baay'ee mastaawatii yeroo irra galchinu biffee ta'ee qumsaaxinii ta'ee wayita sararaatanyaan olii gadi fuudhufan warqaa cabee lammata yeroo deemnee binnee itti galchinu jira jechuudha. Daawwattoota keenya kanarraa ka'ee mastaawatiin ittiin gaxxamamne. Dolaafni immoo kana fakkaata daawwattoota keenya. Iddoon kun iddoo madaddaraati. Madaddaraan gara kana irratti hin galle ani viidiyoo hojjedhee deemuudha isaan immoo fe'uudha waan ta'eef osoo madaddaraan gama kanaan keessa hin galin hojjedhe jechuudha. Ka garaachaa kun bakka fannifamu ka gamaa gamana lamaan bakka madaddaraati jechuudha daawwattoota kiyya. Akkuma argitan kana kana fakkaata dolaafni keetti aanu mootu algaadha. Algaan kun akkuma isin argitan meetir ka 50dha. Namni hunduyyuu algaa jaalatee nurra bitataa jirudha. Algaa kana yeroo isiniif hojjennu ajaja keessan ta'eeti malee algaa diizaayinii qabu kamuu hojjechuu dandeenya jechuudha daawwattoota kiyya. Algaan kunillee hin jiraamire gatilleen baay'ee ulfaata miti. Deebiin mana namaa keessallee gizee galee baay'ee bareedaadha. Algaa kana immoo qalamii barbaadanii dibuu danda'ama. Adii bichaa miti. Kalarii isin barbaadanii isin dibamuu danda'a jechuudha. Kana fakkaata gatiin isaa qarshii 28,000 22 qaba meetira 50dha. Akkasiin jedha firaasha wajjin yoo hojjetanii gaafattan immoo firaasha maleedha. Firaasha akka humna keessaniitiin xiqqarraa guddaatti bitachuu dandeettanii isiniin jedha daawwattoota kiyya. Yoo meeshaa tokko asirratti gatii isaa himee gara keessattiin dhuftanii gaafachuu isin barbaachisu. Yoo gatiin dabale qofa dabalee isinitti hima asirra YouTube irratti illee yoo mootu gatiin akkasuma duraanii ta'e anuu dabalee isinitti hima jechuudha. Kana jecha kana fakkaata. Meeshaa mukaa daawwattoota kiyya yeroo ammaa kanatti ofii hojjennanii beeytanii meeshaa suuqii keessallee ofii kennaa qabna. Namoonni tokko meeshaa hojjechitan warri jettan meeshaan xiraatii isaatti ol caala malee nuti hojjechineeti miti. Meeshaa gatiin isaa gadi bu'aa ni jira ni beeka garuu immoo nuti meeshaa akkasii hin gurgurru hin finnullee jechuudha. Gara bakka hojii keenyatti illee MDF tokkoffaa finna warra UV barbaaduuf illee UV tokkoffaa finna irraa hojjenna jechuudha daawwattoota kiyya. Kana fakkaata akkuma fedhii keessaniitti irratti hundoofne isiniif hojjenna garuu immoo meeshaan gadi bu'aan nu biratti kana maran argamu. Sijjammar yoo nama tokkotu naa hojjedha sababa kanaan isin biraan deemu yoo jedhe ajajaan binnee fi hojjennaaf malee nuti gara bakka hojii keenyatti MDF lammaffaa sadaffaa san hin finnu isiniin jedha daawwattoota kiyya. Warri gatii xixiqqaa bitachuu barbaadan laaltanii warra akkasitti gadi buusee waan gadi meeshaan ta'an irraa hojjetu yoo argattan irraa bitattanii dasna jedha isiniin jechuu barbaadeeti. Maaliif ana gatii xiqqaan na hojjedhu jedhee namaan hin jedhu namni boru gaafa meeshichi sun faayidaa isinii kennuu dhabee aashatu na hojjete jechuun keessan nafu. Anatu akkas jedheen ka jedhu dhiise namni isitu na hojjete jedha. Kana jecha waan akkasiin barbaadu isiniin jechuu barbaada. Haga dhumaan hojii turuu keessaniif guddaa isin galateeffadha. Ammallee haga dhumaan wajjin tura. Meeshaa viidiyoo obboleetti ennaa fixee jira. Asirratti footoo adda addaa isinii laxxafaa jira. Maaliif kun hin hojjetama jettanii waan fotoonatti ergitanii jechuudha. Wanni hin hojjetamne kamuu hin jiru. Wanta amma footoo as keessatti agarsiise kana bichaa osoo hin taane meeshaa kamiyyuu eessumayyuu fiddanii yoo isin ergitan hin hojjenna. Homaa gaafii fi shakkii hin qabu.
wanta akkana isin bira argama waan akkana isin biratti hojjetama jettanii gaafachuu osoo hin taane waan akkana na hojjedhu meeqa gatiinii jettanii yoo gaafattan malee meeshaan gatii yoo ta'e rakkoon qabu meeshaan gatii achirratti isin himii yookaan immoo meeshaa ana biratti hin argin yoo ta'e meeshaan kun gatiin meeqa naa hojjedhu jettan meeshaa kamiyyuu Arabiyaa Meedisii xiqqaarraa qabee guddaatitti abbaa tiknasii 20 irraa qabee baala fireemii kamiyyuu ta'e illee nu biratti hojjetama daawwattoota kiyyaa yeroo gabaabaa keessatti amma isin agarsiisa mana boondirii keenya bakka itti hojjennu isin agarsiisa inshaallah akka isin jedha daawwattoota kiyyaa kanaaf fotoo kana haala kana isin kaa'ee warri kun hojjetama jettan yeroo nuti gizee hunda qalamii adii dibnee agarsiisnu waan nu qalamii adii kana malee dibnee hin dandeenye qorretti fakkaatu jira. Qalamii dibuu waa takka illee rakkoon qabu. Dizaayinii adda addaatiin hojjechuu waa takka illee rakkoon qabu. Gatii wal caala baasiisaatti wal caala malee kamuu hojjetuu ni danda'ama. Nu biratti ogeessi nu biratti hojjetu jechuudha. Namni katamaa xixiqqoo keessa taa'etu iyyuu bara meeshaa barbaade hojjeta. Garuu asitti Adaamaa jechuun katamaa guddoodha. Ogeessa abbaa feetanii argatuu dandeetta waan ta'eef abbaan dhiyeessee wanta gaariitti kenna waan gaarii hojjetanii baasu jechuudha. Kana jecha isin waan gaarii ajajannaa nuti waan gaarii hojjennee isin biraan ga'uudhaaf qophiidha isiniin jedha daawwattoota kiyyaa qalamii isin barbaadan meeshaa isin barbaadan kamuu dhiyeessinee isin biraan kenna isiniin jedha daawwattoota kiyyaa ammallee viidiyoo kiyyaa gadhumaatti ilaala maaliif meeshaa hedduu irratti galcheera waan ta'eef meeshaa barbaadan keessaa argattanii iskiriinshot gootanii fiddanii bitachuu dandeettanii soofadhan kanneen waanuma kamuu waan as keessatti argitan bicha osoo hin taane waan bakka kamittuu argitanii dasiin jedhe kamuu qabadhaa koottaa isiniif hojjannaa isiniif geessinaa isiniin jedha isiniif kenna isiniin jedha akkasiin jedha daawwattoota kiyya waan barbaadan kamuu qabadhaa gara wasaappiitiin koottaa isiniin jechuutti jira amma viidiyoo illee gara dhumaatti deemaa jira isinillee fakkeenyaaf tiivistaandiin kun akka biffeetitti illee akka tiivistaandiitti illee isin fayyada isiniin jedha daawwattoota kiyyaa biffee ganaa hojjechiisanii deebitanii immoo tiivistaandii illee hojjechiisurra warri tiivistaandii ol dhedheeraa kana barbaadan kagamaa gamanaan bakka meeshaa naqatan qabu yoo gootan baay'ee bareeda. Maaliif saalonii keessatti waa lama godhurraa tiivistaandiitti illee biffeetti garaachatti tiivii fannistanii gamaa gamanaatti immoo akka fakkeenyaaf kunillee bareedaadha. Gamaa gamanatti meeshaa akka kaa'uu dandeettan meeshaa babbareeda isiniin jedha daawwattoota keenyaa warri mootiyyuu biffee barbaadan tiivistaandii gaggabaabduu yoo gootan baay'ee bareeda. Waan mana keessan irraa deemu waan yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti yoo itti fayyadamtanii gizeen irra jiru. Haala saniin yoo na gaafattan isin ibsuu danda'a jechuudha. Isin jettanii meeshaa ta'eef namummaan bitateef namummaa harkatti argitanii bitachuu osoo hin taane biyya keenya keessatti maaltu bareeda. Mana kiyya keessatti hoo maal oduu galchee manni kiyya bareeda. Manni kiyya gam bal'aadha gam xiqqaadha. Meeshaa bituun duratti kan osoo itti yaaddanii baay'ee bareeda isiniin jechuu barbaada. Maaliif yoo meeshaa kwaalitii galchitanii manni keessan immoo mana gadi bu'aa ta'e ni ulfaata. Yoo isin immoo meeshaa gadi bu'aa galchitanii manni keessan kwaalitii ta'e illee akkuma san nama dabbara. Isiniin jedha daawwattoota kiyyaa daqiiqaan kiyya dhumataa jira. Haga ammaan hojii turuu keessanii guddaa isin galateeffadha. Ammaa xumuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.